ذكري gabaabduu takka tagartee deyni liqiin yoo akka gaaraa guddaan sirra jiraatillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isii tanaa sirraa kafalee akkasuma ulaalee rizqii sii banu duba. Viidiyoo gabaabduu tana dhageeffadhu obboleeyyan keetiif sheer gootu malee bira hin kutin. Hadiisa gartee Albaaniin Hasan godhe keessatti Aliyyi ibn Abi Xaalib irraa radiyallahu anhu isarraa dhufee gaaf tokko sahaabticha tokkoon Aliyyiin akkana isaan jee alaa ucallimuka kalimaatin gurbaa mee jechoota muraasa tokko si barsiisuu law kaana calayka diinun mithla jabalin odoonii fi liqiin akka gaaraa guddoon sirra jiraattillee addaahu allaahu calayka rabbiin sababa dhikrii xiqqoo gabaabduu ati jette tanaan liqii teessan sirraa kafalee sirraa baasee akkasuma ulaalee rizqii sii banu mee si tilmaamuu jeen. Dhikrii bareedduu tana na tilmaame jeen gurbaan Aliyyi radiyallahu anhu akkana isaan jeetuma je'i isii tanaahu ergamaa rabbi irraahin alayhi salaatu wassalaam baradhe allahumma kfinii bihalaalika an haraamika wagninii bifadlika amma siwaaka jechuma labeen tana jetta duba yaa rabbi yaa allah ikfinii bihalaalika an haraamika gartee haraam keetirraa waan haraamti hirraa halaalin nama uf gahu na taasisi akkasuma gartee yaa rabbi caalummina si biraa tihin na duroomsi na tujjaaromsi yaa rabbi caalummina si biraa tihin rizqii naa bani akkasuma halaaliin gartee haraam irraa nama uf gahu na taasisi. Namni dhikrii tana je'e jaa Aliyyi radiyallahu anhu akkaan ergamaa rabbi irraa baretti rabbiin odoo gartee liqiin akka gaaraa sirra jiraatte sirraa baasa akkasuma ulaalee rizqii sii bana duba. Ulamaa'in maal jaan dhikriilee gartee ulaa rizqii namaa banan keessa tan gartee isii tanarra bareedduun hin jirtu jaan duba. Nama hedduutu irraa milkaa'e فيديو خنوف برتين حنبسين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. شير قلوب بليان كيتف الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.